السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما harka hordoftoonni Oromtittii YouTube jirra jirtu isiniin jecha har'a qabattee dhuftee hojjettan uummata qaqqashtii, uummata babbareedaa, uummata Oromoo kana qabadhee dhufe maashaallah tabaarakallaa. Unoo akka aadaa Harargeetti soddaan gaafa fuudhuu dhufe manguddoo taa'aa jirtu irra deemee ziyaaraa jechuudha. Unoo ibsi caawwaa gaafataa jira. Maakinachi jiraattee waa ittiin himtu. Miskiinni akkatti kunoo kophaa achi rakkataa jira. Amma ziyaaruu eegalee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Rabbi wajjin umrii isaa naa dheeressu. Namoonni meeqaatam jechuudha. Ijoollee warra Harargaa barana waan kanaaf Rabbi walitti kaase viidiyoo wal baasuun karaa walitti cufuun waa meeqa walirra dalagaa ture. Uummanni Harargee duraan uummata jaalalaa jennee beenna. Barana ammoo waan silaa isaaniirraa fokkatu. Sagalillee diifafannatti jira. Kalee'uu dubbatuu dadhabee silaa kaleen viidiyoo kanarraa dubbadhan ture. Wallahi gaa warri Baalee maashaallah tabaarakallaa. Uummata sikkoo mandoo kana ka jaalalaan beekamu keessaaf uummata Baalee silaanin duraan Baaleetti hin heerumini. Har'a silaani gaa yaa rabbii kiyya waan uumamu rabbumatu beeka. Alhamdulillah jaarsi jallee warra Baaleeti. Kanaafuu galanni kan rabbiitii silaa jaarsa biraa taate biyya biraa taate mushkilaan dhufe jira. Uummanni Baalee sirriitti jaalala beeka. Kanaafuyyuu isinin jaa hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa. Ibsi shaafii maakii uummata qaqqashtii baga rabbiin waliif isaan qoodee baga rabbiin kan walii isaan godhe osoo dargaggoonni Harargee karaa cufan jechuudha. Meeqaatan miidiyaa kanarratti waa meeqan aarsaa meeqa kaffalee har'a inni maakii haadha manaa isaa godhachuun isaa halaala godhachuun isaa waan hedduu nama gammachiisu. Kana keessa ammoo 800 gabbaree anuu dhageen ture amma dura laayif irratti Oromoo hunda gabbaruu qabdaani shugguuxii Oromootii jettiin. Kanaafuu akkuma san gootichi warra baddaa Baalee birrii 800 gabbaree jechuudha. Gabbara waan Harargee dhalaan Harargee kan kana dura heerumte guutuun yoo walirra kaayanii gabbara hin fudhatin jechuudha. Gabbaree fuudhee jira. Kanaafuyyuu Rabbi wajjin nagayaa walitti fidee wajjin umrii isaa naa dheeressu ilmaan babbareedduu akka isaanii kana Rabbi wajjin haa kennuufi isiniin jaa hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa. Ani hedduu takkan gammadee warri irratti qabsayaa ture jaalibsaan faan sabboona Oromoo jee sabboona Oromootii miti buqqee Harargee jetteenis buqqeen Harargee faana reessa seenan gaa yaa rabbi nu sottari. Yaaboo namni silaa afaanumaan callisee irra bareedduudha. Wallaahi keessafuu ilmi dhiiraa afaan waanuma arge keessa seenu silaa baate. Keessafuu uummanni Arsii kun jaartii irraa nafu. Isin Nasrii Aanolee kana agarre. Uummanni Arsii kun sirriitti jaartii jaallata akka keessanii miti. Akka uummanni Harargee jaartii yoo xiqqooma wal lolan ka'ee gadi furu sanii miti. Uummanni Arsii torba garagalchee yeroo meeqa garagalchee. Akkasitti boodarra yoon taanillee geggeessa malee akka isin jaartuma nagayaa boru gabbaaftanii boruta biraa ol fidda. Wanni akkas gootaniif bar mee uummanni Harargee namni viidiyoo kiyya kana dhageettan. Wanni shamarran teessan amma dhiirri hiikuuf waan isin gabbara guddaan gaafanneef kana isinii galee hin jiru mallee isinii galuu qaba. Shamarran dhiisatii uffanni aadaa Arsiitu qaaliidha isinin agarre. Uffannummaan aadaa Arsiitii fi uffanni aadaa kutaa biraa garagara. Akkuma san shamarran Arsii qaaliidha. Akkuma san dhiirri Arsiillee qaaliidha. Kanaaf shamarran Arsiituun dhiirri yoo fuudhee akka laafatti hin gaggeessu jechuudha waan irratti baasisan beeka. Amma dura gurbaa wayii gabbara dila kennee yoon inni har'a fuudhee galee ni har'a duute wayii jeegaa fi wayii gaafata. Dhifa mana godha zukaa manatti jira. Kanaafuyyuu jechaadha ibsishalleen akka uummata Harargeetti katakkaa gatii shamarran Harargee kan kana dura heerumte guutuun itti hin kaffalamin kaffalee maakii fuudhee jira. 800 jechuun bar miliyoonuma jechuudha kun argitanii. Namni yeroo jalqabaatiif miliyoona kaffalanii fuudhan maakii Oromoo ta'uu shugguxii Oromoo ta'uu asumaan hubadhaa. Warroonni maakii irra duulaa turtan amma gaafa viidiyoo kana agartanii maaltu isinitti dhagahama?
mee sammuun keessan kun akkam isiniin jechaa jira raftanii bultanii garuu kan inni of hin ajjeesin isin waa dheerummaan qabdan wanni isiniin ta'u jettan gaafa ta'ame wanni isin waa meeqa jettanii gara meeqan kijiba meeqan waan meeqa fiddanii jechuudha dadhabdanii kunoo amman tana wanni kun taamee jiraa jechuu eessa jirtarree har'an tan maakii fi ibsishaa baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne rabbi wajjii umurii isin haa dheeressu baga guyyaa dhaloota keessanii lammaffaa agartan isiniin jechuun barbaada. Manni Harargee wanni isin itti jirtan sheemiidha qaanyiidha. Wanni isin itti jirtan qaanyiidha kanaafuu walirratti hin duudhina. Manni Harargee gandummaa bira taree gosummatti wal galchee jira. Hordoftoota kiyya dhiifamaa zukaama natti jira asumaan du'aa hinaa godha. Du'aa hinaa godha isiniin jaa warroonni viidiyoo kiyya kana dhageeffatan jechuudha zukaamni akka malee natti jira. Akkas isiniin jaa hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa. Wallahi dhugaa dubbachuuf hedduun gammadee. Kunoo ibsishaan leencoo warra baadii akkanatti shaayii isaa ta'uufii godhatee jira. Kanaafiyyuu walirraa bareedanii rabbiin nagayaa wal biraan haa ga'u yeroo gabaabduu keessatti soommana kana nama wajji soommanu rabbi isin isaan haa godhu. Akkasuma gaa warroonni amma ajandaa biratti haa taru kan biratti yoo taru Ustaaz Muhammad Bayaan jechuudha. Ustaaz Muhammad Bayaan miskiina har'aan tana qabuun arge wallaahi laziim hedduun natti dhagayame. Maaltu sitti dhagame yoo jettan dheengadda jaartii tantee gadi baatee hiittu malee birrii sin gargaaru birrii haganaa akkaawuntii keetii irratti siina'inaa yoo ta'e amma giddaama keenyatti si hiitee jechaanii turan. Garuu akkuma saniinuu akkaawuntii maxxansanii wallaahi waan nama qaanfachiisu halaalaa 92 birrii 5 birrii 3 birrii 10 jarana rabbiin sodaadhaa. Hin gargaartan taanaan dhiisa hamilema isaatiif hooyyuu rabbiinis akkana godhe nullee gubbaa jira jaa beekaa. Kanaafiyyuu mee gurbichummaan kun maal isin godhe mee gurbaan kun maal isin godhe jaalatee yoo booye isa kabooye yoo dandeessan gargaaraa yoo dadhabdan callisa maal dirqamaa miti waa gargaaruun hay nama xiqqeessutu qaanyiidha bar mee akkaawuntii isarratti waan agasii galchuu maal jechuu wallaahi yoo dhiiftan irra bareedaadha. Rabbiin isa akkana godhe nu gubba jiraa jettanii yaaduu qabdan jarana wallaahi amriin hundi harka rabbiiti. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa ufaa qusannuu isin jaa hordoftoota kiyya. Ramadaan illee dhufee jira rabbi ramadaan illee nu haa ga'u inshaallah wallaahi waggaa hunda yeroo ramadaan dhufu ramadaan waggaa dhufu inshaallah biyyattiin soommanan jechaa ture tarabbi jee malee ta namni jeen taatu alhamdulillah kunoo baranallee biyyuma namaa tanatti ramadaan natti deebi'e galanni keessaatii meeqatamii ka ramadaana kanatti hin deebi'ini inshaallah silaa namni biyya namaa tana guyyuma rabbi irraa nama galche galani. Akkasii isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kunoo zukaama natti jira kanaaf jecha sagaleen hedduu takka na qabamtee jirti. Akkasii warroonni viidiyoo kiyya kana argitan sabskraayibii godhaa isiniin jaa walaa jajjabeessinuu viidiyoo waliif haa laallu sabskiraayib walii haa goonu laayik walii haa goonu isiniin jaa hordoftoota kiyya maakii fi ibsishaan rabbiin nagayaa wal bira haa fidu. Kanaafiyyuu wallaahi hedduu takkan gammadee maashaallah tabaarakallaa akkuma carraa kalee arge viidiyoo kalee arginaan immoo dhugaan seenee viidiyoo makkanaa adii maramee siyaarrammoo hedduu takka yookaan hin lallaalu bakka hedduutti hin arge maashaallah tabaarakallaa. Achumaan inni anilleen haa dubbadhu gammachuu kiyya kanaa ibsadhu jee gara chaanaala kiyyaatiin dhufeen jira chaanaala kiyya kanallee mee lallaalaa isiniin jaa hordoftoota kiyya naga keessanaa jiraadhaa ga viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii gaarii isiniin jaa. Akkasii isiniin jaa hordoftoota kiyya sabskiraayib godhaa laayik godhaa isiniin jaa hordofaa walaa jajjabeessinuu isiniin jaa. وما في الخير
بارك الله لكما وبارك عليكما. أكم جاني وسيكسي سرقيا كشريعة سلام. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير جان. أقل زناني جرى قايب شافي ما كشاء. مبروك مبروك ألف مبروك سين جنة جرة. أرجو فتوتك.